Guddaa dhaggeeffattoota kabajamtoota soorsa YouTube jirtu fayyaa nagaa keessanii jirtu ani jira galata waaqayyoo bulettiin keessa baay'ee nagaa kooti waaqayyoo faa galatu qimamii kana tumuufan jechuudha mooyyeetti isa sanitti agarsiisuuf jinjibilaa fi itti mul'atu seenaa shunkurtii sana waliin makeen jira qaay shunkurtii sana immoo kophaa isaan tumaa jechuudha asii immoo waxiin hojjedha ni galee Koommadde koomana madaamini ta'e manni jiru manni ta'e. Shunkurtii bisheesseetu man jira garuu yaa'u maal qotkoo jira shunkurtii bireessii maalitti iyya. Kana bosa dubbata. Kanaafuu maal isin jechuu barbaade beektani shunkurtii fi zinjibila akkamitti akka walitti tumanii intini isaa tumanii walitti eenyu godhan isinitti agarsiisuuf. Ishii kana manumatti handaa harkaan jedhee hin bite. Inni taan kun waan warni irratti gootanii nyaachuun beektu yaada sinitti tolu. Kun gosa bilaa babbareedu tonta. Yoo dulloo beedaa wanti tokko akkana taa'e. Inni fayyaa nagaa keessan kan jirtu. Galatti waaqayyoo faa ta'u ani jira fayyaa nagaa koota bulettiin keessan. Asumaan isinitti agarsiisu mo'aa koo isinitti agarsiisu yookaan immoo oolmaa koo guyyaa irraa isinitti agarsiisa. Waxii hojjechuu dhufee waxii taraan hojjedhaaf koottaa nyaadhaa irbaata koottaa waxii hojjechaa irra koottaa hojiin hojjennaa isiniin jira. Amma sinan jaaladha bakkuma jirtanitti fayyaa ta'a nagaa ta'a shi bakka fayyaas taatan. Dhuguma iyyuu maal isin jechuu qabee tokkuma jiru mana madaaminatti ta'e jiru. Ashkariinumaan ta'e mana kana keessatti takka kanan hojjedha takka sanan hojjedha takka sanan hojjedha. Manuma daawii wayyaa cuma hojjetaa birrii argatu takki booyaa waaqayyoota naaliisa. Natti naariin ani dogoggora xiqqoo beektu dubbachuu nan jaalladha jaartiin akkasuma wal dubbachuu jaallatti isinii galee miti jaartiin akkasuma wal dubbachuu jaallatti jechuudha. Waxii maal akkana jedhu beektu waxii atara isin hojjedhaa koottamee ana duukaa bu'aamee waan hojjechaa jiru kana ilaalaa koomeentii laayikii jedhaanii kan biraa immoo Beramo kota nyata yo tini getaira. Aci jala ke mami watin kuna kasin turguai. Nela sini mi. Kita mereka boleh tinggal sana ni bala mau miti pauna. Ayu oke madam oke. Oke no oke. Ngiri palle mbego so vetan itratta alba warbade. Afaan namaarratti xeebu barbaade malee hin beeku Ingiliffalle. Mo'aa kiyya asumaan daawwadha. Isinis mo'aa keessan koomentii irratti naa barreessaa. Koomentii keessa baay'ee na barbaachisa. Maaliif jettu natti tola yoon dubbisu kaadhee naqeen dubbisa koomentii. Laakiin dhimma keessanii gootanii diddanii itti salaati. Ani isin komachuu gootu hin taane. Dhuguma beedoo nama ormaa ta'e yookaan warra maariffaan hojjetu ta'eeti viidiyoo tokkitti nama 10,000tu laala. Bishaan taphattu godhadha. Maaliif intini fayyadamuu hin barbaanne maqaan sabaan timaatimii hin barbaanne. Maaliif yoonaan jettanii waxiyyoo bulee hin boqoqsan isaa boqoqsu firiijii hin qabooni. Isinii galee kanaafan. Maal isiniin jedhama dhageessanii otoo warra maariffaan hojjetu ta'e amma 10,000 amma 1,000 ilaalchistu yookaan ilaaltu teessanii. Akka gootan yoo viidiyoon hojjetu isin dabbare warri isin dabbaru tarii yoo jiraatan banaatuma biraa bada banaa achi jaalamochi garagara laayikii tuqaa tabbooda biraa kutaachuu. Waan nama hoyyatti tuman kan hin beektu. Waan irraafachuun keessanuu normaal beektu. Kota harra ka maashinitti daakuun hin jiru ka jaartiin na huuti ati gibbii maashinitti daake. Isinii galee? Sanaayyuu nan kadhadhe maal hubattu mooyyee hin qabuyyuu. Sana yaadachiisa waan baadiyyaatti dhiistanii biraa dabartaa fichee.
sorry, okay? ይቅርታ አድርጉልኝ። ገራውና ማለት ይዲዮ ዋንባር ያትዲስተን ጋር ሲያረች ይሳር ነርጫ ያረቆ ንጉርቲ ነላ ነርጫይን ባለጌ አራው አንጋጠሪ ትዲስተን ይፍተነ ሲያረች ይሳችሁ ከነንቶ ማንበገና አርግተኒ በስላስ ተገርሲዘ ከና አብሽ ወጅና እንዳካ ስለተረገርሲዘ ጋር እንዳ ኩንሞ ቆባም ሳዳካ በቃ ጋፈ ጎጌራ ወተ ይዱ ማት እንደበሉ ከነት አዩ ኦኬ ኩንሞ ቆረኒ ማንቸ ከያ ቆለሳ ራጀ ሰባ ፈዳ አብት ዘማ ወቲን ቆዳፋ ጅራ ኦሊቲን ቆቀም ዝልት በረደ አቤት ወዶ ዝራተን ማውርጓሳ ስንቴስ ሱካመን ማካ Gumada go basi dai. Bakba qocho sine jaju batan hunjaju. Wara nyocho sine chi desani malo desi detta no hunjaju. Kun mo zinjibla bi kai shunkurti ko lincha facak mali bi billar mana mur. Anjala dawati kanatti gore hot. Tole sini aja duka wa kayyoni. Warra duguma warra yanatti galtan kotta sumarra annatti gora darba boler ma minni kiya boler ma bira. Uvetani mo face fuda kom nagar. warra yana galu fedhi qabdan tarii warri keessa namar fanitti booleedha keessa taayisanii buluu keessanir mana kiyya koottaa garuu algaa kiyya irra sinin bushu malee algaa irra maa bultaani lafa bultoon foon haadha koo gara bultaan ningala algaa koo irra sin bushaa jechuun waan biraa biroon taane waan biraa jechuu komtinaan akkana sinin jedhu jibbii isaa otoo hin taane haa egaa anis akkuma keessan xamshaan baay'ee bara Abshi betu abshi na dawe na. Bawa jilba badera fambe ante. Nama gad na kan garu algara nama we nugar bachu nama rafisa. Yero firrifu yero bole wan god fani. Kom nagar yero god danyo ni sar fani. Yo fede mo malan goda. Chiting gari bare gar. Ndu padu bakari se. Yo fede bakka. Algu marra bulla chuda chum nama danan basu na. Amma garuu lakki maali onaa jettani xamshiina dhaa ture waan ta'eef nan gadaayisee tammo siniin dhagawan waan akkana okay foon haadha koo waan akka nama dhukkubsu dhaa gartanii kana harka koo na dhukkubsi biila kanatti arga na dhukkubsi harka waan durii si yaadachiisa beettu qoyame maal faa tumtu gataritti duratti nuugii tumtu mooyyeetti boqqoolloo tumtu goomman zara tumtu Ambramani geeshe tumtu warra amantaa kaanii immoo warri humti kiristaana beentee isaanii kaanii amantaa kaaniis immoo intini faa tumtu maqaa sanatti maaka biqila faa tumtu akkas miti sobne miti ani immoo sobeen beekoo sobee dhiiguman yoon sobee dhiiga hoolaa maalate foon hoolaa naa nyaachisu ayyaana kanarratti kana mooyyee itti tumtu jechuudha sina yaadachiisan durii. Ayyaana kana faarratti immoo jirtu warri intini tumtan boqqolloo beektu miti boqqolloo tumtanii mullu bulgaanii jennaan warri boqqolloo tumtanii yookaan qola irraa kunchiftanii kanatti guyyaa kamsaa faa ayyaanni fakkeenyaaf jimaata yoo ta'e guyyaa roobii faa jammaramaa jechuudha qidaameedha immoo ta'e yaa'u qidaameedhuma faa intiniin garuu boqqolloo ashee mulluun ni nyaatan yoom jammaramaa roobii kamsa faatumne gabaadha nannaa kan yeroon gatarii jiru dur otoon akka maqeerroon ta'in jechuudha warra keenya nannaa kana fakkaata tuma deebi'emma kana immoo gobasii ta'e dhugaa maal dubbattuu gidduudhaan immoo waxii kiyyarraan fadhe kaasitti kaasi kaasuma kaatti ergan qullee dhibishee fadhe maalan godha beektu ni galee barbareen akka hin guunne badamti ergan qoollee jedhe intinitti naquu barani waxiitu waasin garra noorii baay'inaan hin jaalladhu si ergan qibamii ergan daakuu jammaree immoo ittiin godhu maaliif oonaan jettani lapheen hagubaan isaa waxiittee hin godhu jaalladhu durnan jaalladhan ture lapheen haguba garuu asitti immoo maalitti naqa beektu intini affeeleen jiraachuudha maqaa sanatti maaka atara sinitti mul'atu atara dheedhii waxuu waan hin dhiisee farra beektu akka beekla atarri mataa jabaatte atarri kanaaf annee dhiisaa waxuu dhiisee akkanaaf feelee jechuudha. Waxa qaqalloon keessan akkanatti
kanatti waxaa jechuudha. Kun gaannan takkaa kazza booda maalitti namaa qamamii irra keessatti naquun qaba. Qamamii isaniin gadda daakee agartaniitu itti dabalee immoo maalitti godha maani narkaa badee ashaboo maal ergan deeme immoo xiqqoo dhiira ta'uu barbaadeera hojii irraan fadhee. Qotii jennaa qofa kan hojjedhe moon hojjennee agartanii. Kun amma beeklaa sirriitti wayina tara sirriitti fakkaata. Lakki maaliree jala bultii foon ayyaanaa jechuudha. Dubbatii naamee foon sadhaa garaa isin yakku malee hangaraan kan koo badaadha. Ergan galee foon nyaannee isin jedhe naamantu yeroo tokko bichaa waldaa wii konfiraansi deeme foon oolaa wayitidhanii watii nyaadde mala jechi foon haadha koo nas sodaadhe amma foon bitadhee watachuu maaliifi hin beektu waan saamu sila tiktok irra oollaa youtube irra oollaa maaf waan hin taane nyaadhee algarra dhiittachaa bulanii dhiise ka sinii gale yesus gooftaadha fixadhee ilaalaa kuma ta'ettu kanatu moona eeggata kana gibbiin keenya kana fakkaata argitanii maal dubbattu jaartii kalee wallollee haadha gibbiidha. Amma mala naa mala dafa mana naa barbaada guyyaa tokko ija tokkoo fi guyyaa 15 qaxaroon naa kenname mana kana nan baachuu bainaan jira na argana. Sinii galee baaltii kana wanni intini adii argaartan faa gad darbatte asii dhuftee kunoo meeshaatti ishiin tubeetii dannu faa gad darbatte caammaa kana faa fuutee gatte uffata irratti miicaale kaleessa gommaa wayii ol fidee as kaa'ee jechuudha. Gommaa makiinaa isa faa fuutee gatte asii bakka bishaatti waraabnu immoo kunoo bakka warqee argaartan sana jaarkaan afurachi fuutee na ilaa dhoksiti ingattee jechuudha kalee galgala wallollee yaartiidha. Gadda sirriitti min ture. Mee mana naa barbaada qaxaroon naa qabamee jira isiniin jedhama ba'uudhaaf. Butiin kee dafine. Kanaafuu qaxaroon naa qabane jechuudha ji'a tokkoo fi guyyaa 15. Erga gibbii kana jaartii ara gibbii wajjin waliin galleera soddaa shinaan jira ganama firdi beetii ta'e maalati abbaa daanyaa ta'e jechuudha. Ji'a tokkoof guyyaa 15 siin kenna sanaan booda mana kana keessaan baatale baqbaqni kun. Ana birri kaffalatee itti jiraata sila kaleessa maan dubbanne wasin garra mula. Kaleessa manuma taa'ee silkii ilaalaa rakka shimishaa waraabaartu hin beekne. Nan dadhabee dhugaa manuma taa'ee tan silkii ilaalaa rakka shimishaa waraabaartu hin beeku. Ammas waan bishaan waraabadha dennaan jaarkana baasee ba'u giifti. Eessa dhatta maaliif waraabda? Dhimma kee dura mana taa'aa ol ta'e jettee mutuutu gootina arrabsitee mana taa'ee nashii waraabaartu sin agarree. Ina garree beenaan na diddee waan fidnee nan arrabsee nama arrabsu kan jaallannenis nan arrabse kalee maal dubbattu ishiin na arrabsite jaartii guddoodha bar yaada kibiroo of dhoowwite akkamitti nama arrabsiti amma dhugaa waaqaa qoosaa siniin jedha sinitti fakkaatiin har'a ganama qaxaroon naa kenname jechuudha ji'a tokkoo fi guyyaa 15tti mana kanaa baatanaa jiran isaan yaada isaanii afaan banu malee duraan qaxaroo kana naa qabu baataniyyuu ani ijaarradhee ba'uttan jira yesuus kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ku waan hin xinneessee maal akka ta'e beektu eeggadda maalitti dabalee qabamii kan dhadhaadhaan irraa hojjedhe lammanni immoo abishiin itti dabala isatti kanaaf hin baay'isuu dhiise kun immoo umtuutti hin dabalamu kanaan booda hin gogaa hin daakamaa jechuudha mataasaa danda'e yoo okkee waan wallaale immoo isinis natti maa kanaafuu mana kiraa illee naa barbaada gibbii kana dhiisee ba'uu kooti dansobe mana kiraa illee miti waaqayyo si haa gargaaru dafii mana keetti ba'eedhaati na eebbisaa waaqayyo miti humna siifaa ta'uu manni kee dafee siifaa dhuma tura inda'u bolokkeettiin isaa dhuma ta'e irra kalee dardarame dhaquun dadhabe siniin ergadhee bukkaan roobaa tole kaleessa waaqayyo jedhe yookaan innaa xaaraan irratti ba'uu dhaqee isinitti agarsiisa. Fitadde moo fitanne qalloon keessa saree deemasi baala gee argitanii. Cuman immoo maal dubbattu ture qimamiin yookaan torbee kanaati. Matiin immoo kanarraati nan dadhabe boonaan dhaqqabeኝ akkuma isiniin jedha maaloonaan jettan as hin deema achi hin deema maan ebboon deesh garii namoon maal isinii jechuu geesseetani shunkurtii namaan daakaaru suni yoo goge birin xiqqaatti tumaaru sun nagartu gaafa daakuu uumama akka ta'u abishii itti dabalee yookaan sunqoo san itti dabalee isinitti agarsiisa tole walii gallee እሺ ልጅነቴ ሽንኩርቴን ያላው ተመልሰ ያመጣ ልጅነቴ ማርና ወተቴ እንጀነ ስንት ማለት ተማሪት ተኒ ደደበ ያቦና ጋር ነው ይሳ ሽንኩርቱ ብሪ ደበለ ማርግተኔ ጆ ብሪ ሰደታ
Beri bab didam. Beri bala. Ya zinjul kan ya rubang kawat deh. Syaitin deh. Ngerti nih? Zahar kan dah. Kotanya ada darah. Anas tumadde ka'ee wati ko soqadhee ka'ee mintini tumadde ka'ee maqaa sanatti maqaqamamii ko ashaboodha kun bita abbaatti baay'attus bishaan itti fura garaatti jechuudha wati ittiin dabalu bishaan argitanii qalloo keessan dhugaa waxii hojjechaa anaan jettee alam ifa mashina manatti dubbate meeshaatti tumattu nurraa fudhanne waan guddaa saayennaani nama qarachuu waan tokko na suraadhaa natti hin tolu maashinitti daakuuf immoo haadha gibbii suraadhe malee kanaafan waan xiqqootti tumee rakkoon hin jiru jedhe amma maal akkatti dabalu beektu amma immoo makallashaa yookaan maal jennaa afaan keenya waan gubbaatti naqamumee maal jedhamaa keenyatti kunu abasu maal jedhamaa keenyatti jiru walitti fuudhaa jedhu keenyatti warri keenya walitti fuudhaa naa kennimee jedhu gabaarra qallaasaa jechuudha isuma gadda agartanii bardaa kee akaa'e abeet akka ittiin urgaa foon haadha kooxii keessa isinitti of jedhee miti etaa abbaatoon kana of hin jeenyeenyu na jajasadha shunkurtii koos fixadhee amma gaarka koo dhiqadhee okay daawwadhaa akka waaqayyo isin haa eebbisu ganaa daffaa jiru waxiin kun anallee eebbifamaa warri laayikis gootan haati keenya yeroo kaan jechuudha yeroo tumame akkana daakitee aduutti haftu yookaan tumtee mooyyee guddaatti tumna akkanatti biti aduutti haftu kun qolli isaa kun booda irraa badaa rakkoo hin qabu koomintii irratti nan taasifina wayii nan arrabsiina atti nyaalika kanarra gootii jechuudha billaarra gootee xafti asiis kun akkanatti billaarra gootii wayiin immoo kasalarra gootii jechuudha lammansaarra billaa ta'a waaqayyo isin haa eebbisu waan amma kana hundumaa na hordoftanii guddaa galatoomaa chaaw eebbifamaa nagaa naaturaa amma viidiyoo biraatti walitti deemetti ijji nagaa wallu'aa haa arguu jechuudha.